Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Aamuu Firii Faamilii. Akkuma jirtanitti bakkuma jirtanitti kutaa fi amantiin lagaan osoo wal hin qoonne bakka isin jirtanitti nageenyi rabbii isinirraa haa jiraatu isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa isiniin galateeffachuu dhufee galanni keessan guddaadha. Eega rabbii kiyyaati. Galatooman isiniin jechuu barbaada jechuudha. Ergamoonni ta'ee akkana guyyaa tokko lama turee jira. Garuu viidiyoo hin waraaba jedhee carraa hin arganne jechuudha. Mana namaa keessa dalayna waan ta'eef kan ofii waraabee gadhiisu miti. Wallaahi kanuma ijoolleen naa erganuu gadhiifachuu hin dandeenye. Asumaan obboleeyyan kiyya warroonni viidiyoo naa ergitanii ani immoo iyyuu aga ammaatitti gadi hin dhiisin dhiifama kanaa gootan abdii guddaa qaba. Muuni taanee dhufuun xumuraa miti. Kanaaf obboleeyyan kiyya. Garuu as ga'uun immoo waan guddaadha. Akka keenyatti fakkeenyaaf yuutubaroota reef lafaa ka'anii mana namaa keessatti cinqamaa garaagaraa garaagaranitti akka hin taane tayaanii rakkoo hedduu keessa dabarfatanii as ga'aniif waan guddaadha. Garuu mootiyyuu inni kun wallaahi xumuraa miti. Jalqaba jechuudha. Jalqaba alhamdulillah rabbiin nu milkeesse nu gahe asii achillee isuma jira. Kanaaf immoo obboleeyyan keenya warroonni maqaa isaanii dhahee galatooma jechuun ni barbaadus hin jira. Anammaan immoo jechuudha. Walumaa galatti galatooma isiniin jechuuf hin dhufe. Kanaaf ulfaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo obboleeyyan kiyyaa mootiyyuu asirratti kan maxxansu ta'a. Kana booda laaltan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya hedduu takka galatoomaa akkasuma nutti haa baratuun isiniin jedha. Wal jajjabeessuun laayik sabiskiraayib walii goone koomentii waan bareeda hamilee gaarii walii kennine waliif hamilee taanee wal jajjabeessuun nutti haa baratu. Warroota akka kiyyaa kana haasaas hin beeyne fi akka ataa isaa hin beeyne illee haa jajjabeessuun isiniin jedha. Kanaaf egaa obboleeyyan tiyya tana bifa walalootiin simachuu barbaada. Hiriyaa tootaniin akkaan jaalladhu hedduun gammada gaafa mana kootti simadhu nooruu anaa dhufu siin jedhamee maal harkaa qabda dubbadhu siin jedha Saaduu Shaw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota Aamuu Firii Faamilii akkam jirtan nagaa fayyaa keessan alhamdulillah nagaa jira. Akkasuma obboleettii tiyya Aamuu Firii Faamilii baga gammaddee alfa mabruuk congratulations siin jedheen zoraan obboleettiin ta'e. Gammachuun kee gammachuu kiyya gammachuu keetii hedduu takka gammadee jira hedduu tokko dasna jedhee jira baga gammaddee baga firii dadhabbii keetii argite namni dadhabu malee taa'abu malee warra gahu garummoo yaani bu'aa bayii hedduu keessa taree qormaata hedduu keessa taree gaafa bakka yaadiif san hamma tokko ga'ee hedduu takka gammachuu namatti dhagamti jechuudha. Kanaafuu bagi gammadee baga rabbiin si gammachiisee ammallee akka bakka hunda guddaa geechuu waan guddaarra geechuu abdii qabna inshaallah itti fufii jabaadhu ammallee akka amma immoo obboleettii tiyya xiqqoo garuu yuutuuba hin fayyadamtu. Sistuu koo qaaman xiqqoo yaadan guddoo tiyyaa baga sinaaf kenne rabbiin kiyyaa anaa dhufu siin jedha yaa ceekuu tiyyaa anaa dhufu siin jedhe kan sisimadhu maal harkaanuuf qabdamee kennadhu siin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Aamuu Firii Faamilii hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii guddaa bakka hin jirtanitti isin faana haa jiraatu jecha akkasuma obboleettii tiyya Aamuu Firii Faamilii maasha Allah tabaaraka rahmaan mabruuk halfa mabruuk baga as geettee siin jedha insha Allah. Akkasuma hordoftoonni Aamuu Firii Faamilii like share subscribe gootanii bakka kanaan waan geettaniif hedduu takka galatoomaa isin jechuu barbaada. Akkasuma irra deebi'uudhaan Aamuu baga as geettee baga gammaddee ammas inshaallah kun jalqaba gammachuun ta wal faana tatti fuutu si haa taatuun sin jedha inshaallah. Inni biraa ammoo qaqqaali ilmaan Oromoo hundi keessanuu idil addunyaa irra jirtanii kutaadhaan amantiidhaan odoo hin qoqqoonne wal jabeessuun akkasuma wal guddisuun aadaa keenyaa fi amala keenya haa ta'uun isiniin jedha inshaallah. Egaa obboleeyyan kiyyaa kanneen anamma simadhee Saaduu Shoo fi obboleettii xiqqoodha. Kanaafiyyuu isaan lamaanuu galatooman isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin illee haga walitti deebinu nagayaan tura isiniin jecha
waan dalaynuu fi waan dubbannu keessatti yoo dogongorri jiraate waan cimmitan tokko laaltanii tuffattanii bira hin tarinaa nu jajjabeessaa nu gorsan isiniin jedha. Egaa balayyan kiyyaa guddaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti tika rabbii keessanaa tura. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.